السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمنا قادرتو فيا كيسن يردفتوتا سيفان أورو يوتيوبي كيا كمنا قادرتو سنين جدا فيا كيسني كنو عدلا قرصو بقلا بيا سيادتي سو قرصو بقلا كاوزرا سنين جدا كدرات أسمان كوتانيا لا قرصو بقلا جيدا ساتي بقولو يدو جالت لا ورقل كيا بقولو جالت تنسين لي كوتانا ورقل كيا بقولو جالت تن كوتانا وجنيا لا شيء تجيدا ويدي سيدا سات مياه ليلتو أبيلينس نجرا ودينس نجرا akkuma biyyaatti jechuun ana immoo qorsoo kana dharra waan ta'eef isa akaayee isin wajjin nyaachuuf fide asumaan tiktookii kiyyas fooloo naa godhaa yuutuuba kiyyallee koottaa hordoftoonni tiktookii kiyya naaf guddisaa isiniin jedhaa oromoo koolaa guddifnuu koottaa viidiyoo dheeraa achirraa argattu. Asumani mata dure kiyya gubbaa tiktoka kiyya gubbaa linkin yuutuubiin jira waan ta'eef sagattu gara yuutuubii kiyya koottaa golaa guddifnuu sabiskiraayib naa godhaa naaf daawwadhaa isiniin jedha viidiyoo ta'an achirra gadhiise anillee nama yuutuuba qabootaa jechumaan komentii keessan laalee isinii godha isiniin jedha golaa guddifnuu wal malee maal qabnaa akkana nyaata kottana wajji isa akaayee san nyaataa jira dhugaa rabbii dubbachuuf hedduu mi'aa jiidhaa wayiiti kottaa isinillee nyaadhaa na wajjin mi'aa hedduu boqqolloo lubbuu hiyya jechuudha boqqolloo gommana jiidha wayiiti giddi yaase jiidha ho'aa wajji kanaaf tiktookii irratti ijoollee akkana akaayattu arge biyyuma dhaqe niyyaan kiyya jechuudha namichi fidaa kan inni fidu naa yaa'uu dida yeroo hundaa moceefaa fida asirratti yaaneen goomne yaasaaf hin taane fida akaayee kanaaf hoddii sirri jaaladhaan isaan ammoo irra caalaa yoo ala bayan malee hoddiillee manatti baay'een hoddane alatti hoddan jechuudha alatti raasaa waan kunoo ammaa san asin naqee jira fo'aa akka biraatiif wal keessaa godhan bada jechuudha asin naqe السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمة قريشتي كم نجا درت فيها في سنة نجا قبان اللي جدو سخنا نجا سنة حاسة هيد قالت ما لي بيتني هون إنب دي ما يتقول راج الدمي والله ما شاء الله الله نجالت له كن جواف يوكان زيتو يجينا أنا سمعتنا والله جزاهم دورا بينجتو يرون ده في دنا وتشينا فواكي يرواني وراب أكاسيدو وريدا ما شاء الله سنجرا يرون ده دوا كان في دو ورابي نمن فيديو إنه مرق قديسها سنجرا والله يكون إيمي آية مقارب بقلال المعو الدمية إذا كان أنا مفتا أنا لين جالت لا هذا كان جالت أنقب سامنا هيك هذا كده لا هرجعنا فكات نشوف قرة أسي أمو يبقى كله نجرا
Enoka kiyyaati boqqolloo jaalata. Aan boqqolloo kana maal godhee isin waraaba isiniif fakkaate. Yaasee qorsoo kaa'ee akkasii isin waraaba. Kun qaaraa. Video itti siqe malee nama gubbaa qaaraan xixiqqoollee hin jirti mixmixaan illee hin jirti. Kun kaarotiidha. Maayyaa isiniin jedha kun kaarotii. Kaarotii kana akka wayiitti hojjetan beektaa isaan kana xixiqqeessanii mummuranii kanas leemoonii midhaan itti godhanii zayitoonii walitti godhanii kan inni naqan tokko beektanii isaa hojjetan siin jedha. Hedduu fi fo'aakiitu jaalata. Ani yeroo fo'aakiin isa nyaadhu na godha. Yeroo fo'aakiin jiru immoo dhugaa rabbi inabii kana yoo ta'e malee nyaadha. Waan akka muuzii burtukaana xixiqqaa tokko nyaadha. Burtukaana kana dhamsinni akka dharraa ta'e isiniin jedha waan hunda fidee garuu mashallah kana hin bitu beektanii biyya isaanii irraa dhufaa ordoon isaanii achirraa dhufaa nama achi asitti nagadu jira yaani nama asitti iqaa biraa nagadu jira nama santu biyyarraa fidaa fi haga boqqolloo nama qoodan malee boqqolloolleen hedduu mi'a boqqolloo duraanumaaf fidan anatu hedduu jaalata boqqolloo akkan jaaladhan beekana miti. Akkasii kun ammoo distii kana nadhee dhaabatu bilchaata jechuudha. Akkasii distii kana beektanii kana yoo nadhee bakka dhaabatu bilchaata. Isiniin jedha wallahi waa akkanaa kana osoo waraabe ijoollee ammoo laaluu kanuma kanneen waraabanii gadhiifatan. Aga viidiyoo tiktok irraa waraabu waan kanneen waraabeen jettu. Ani nyaata illee yeroo tokko tokko ni hojjedha. Garuu irra caalaa namatti wajjii hojjenna. Kana itti wajjennu sani osoo waraabellee garuu namatti fayyaaletti akka yuutuubiyaa hojjedhu hin beektu. Viidiyoo dheeraa waraabuu hin danda'u. Yeroo tokko wanti qoosxaa fidda jechuu qoosxaa akkamitti kana bulee kanni wallahi xiqqishoo waraabe. Akkanuma laala jedhee natti tole jedhee ni waraabe dheeraa waraabuun natti naqqaasi mannaan jetti jedhee dhiise. Isiniin jedha kaarotii ijaa qoricha jedhaniisa akkana nyaata ni jaaladhu. Akka namichi kenna hojjetu wayiitti qallaaliin mi'aaf duraan hin jaaladhu. Qammasee laallaa irraa deebina godhudde isiniin jedha. Akkasii kunoo kuni zayitoonii biyya isaanii agugu. Zayitoo jedhama biyya keenya. Wallahi hedduu mi'aa hedduu akka mi'aa meeqaa. Diqama. Waa akka godhee isin mul'ise argisan. Hedduu mi'aa yoo. Wallahi yeroo ani fo'aakii fidu kana odoo waraabe viidiyoo na fayyadu qofa. Garuu waan hin waraabneef hin beeku. Na booda waraaba inshallah hin fida waan ta'eef. Inni kuni ganama yoo garaa qullaa nyaatan bareeda jedhan garuu sallaa kanarra wanti dhiqee kaa'e waan hin ashafuuf yaa goguuf jechuu amma rattabuudha. Isiniin jedha kottaa nyaannu fo'aakii keessaa kana hedduu jaaladha. Isinoo maal jaalattamme fo'aakii keessaa? Maal na fakkaata harki? Nyaata waraabaa jira. Waan biraa nyaataa hin jiru kana nyaataa jira. Boqqolloo amma yaasee qorsoo kaa'ee isallee isin waraaba. Amma waan akkana kana waraaba jechuudha. Boqqolloon gariin mi'aayaa ka isaan fidan. Yaani akka boqqolloo biyya keenyaatti mi'aawu. Wallahi amma zibdaa itti goone soogidda itti goone akkasii bilcheessinaa beektani. Garuu mi'aawu ga biyya keenya guyyaa tokko bichaa dhugaa rabbi. Boqqolloo hallitti akkuma biyya keenyaatti mi'aawu argadhe. Isaan fidan keessa. Qaaraan kun amma kana wajjin hojjetama. Qaaraa xixiqqoo kan nyaadhuun jira. Isaan qaaraa yabboo kana malee baay'een sodaatanii nyaata. Kaarotiin kun ammoo xixiqqaatee murabbaatti qaaraa kana wajjin murame akkasiniin jedhe sanii hojjetama. Isiniin jedha viidiyoo takkanaan taate taa'ammoo waraabituni. Abbaa ta'e jettee akkas inshallah.
amma fasuma dhaaba qorsoo akayaa yaasee qorsoo akayaa meena yaa unnante yaasa yaa umman jedhu alhamdulillah namittiin kanas yaa jette lafun takki takki kana okaan addaan cabsiyaas naan jette beettani mala beetti namtittatti kanalla waaw yaa viidiyoo lafa kaayee yaasamu arayyaa qorsoo xiqqoo soqidixxa birra godhe qorsoo akaayeetiin viidiyoo isaasini waraaba sanirra kaa warri boqqolloo jaalatu warri boqqolloo ammaaf manaan qabne haa gororu siifan hojii keenya dhulchinaan jedhina warri boqqolloo an boqqolloo hedduu jaaladha namni gariin boqqolloo walitti lakkaa'uun an hedduu jaaladha sin jedha boqqolloof goommana gurraacha inaante goommana gurraacha illee guyyaa tokko wallaahi hojjadhe bitee hojjadhe gurraacha akkamii kana kaa goommana ka dhaabataa sani gurraacha dhedheeraa san isa hojjadhe garuu hin waraabne viidiyoo silaa waraabamuu malu silaa hin waraabamu beektanii waan hima hojii amma booda waraaba garuu viidiyoo tiktookii irra kana osoo waraabanii jedhe harka takkaa hojjadhe beeka boone fiyyaase homaan jedhu akkasii koottaa nyaannu qorsoo kaawwedaa qorsoo boqqolloo namni jaalattan na wajjiin koottaa isinin jedha qaaraa wayinni jaalata akkasii waan nama hojii turtaniif galatooma viidiyoo qorsootti isinii edaa like share subscribe godhaa viidiyoo kiyya isinitti tole isiniin jedha bye. Iddoo kanatti baasii mijattiitu alarraa dhufa tumtumeetii dhufa guyyaa san rooba hawaa bareeda wayitti jira waa wallaa hedduu namatti hin tolu guyyaa sana hedduu namatti tola baay'ee tokko namatti tola ana ala dhaabadhee sodaadhe waraabuu sodaadhe achi qabee waraabuu sodaadhe garuu fooqii waan illee waraabe bishaanis hin dhuge malee lafa bishaantu jira baasiin dafee dhufu deela dhaabadhee dagale qabee waraabee yeroo sana osoo seeraaf waraabee naannoon qallaalin bareedu isiniin jedha dhugaa guyyaa sanii biyya keenya nadha'e jechi foolii isa roobni roobe hedduu roobee amma kakkana dhuge kana yaa rabbi odoo biyya keenya taatee gana roobee gadumaayyuu naman baasu jechuudha akkasii alaa gali na godhuu dide jechu guyyaa san roobni jechu wallaahi qilleensi sa'aatii kana akka namatti tolu hin beektanii osoo namaa taatee yeroo hunda gadi bayanii qilleensa keessa deemanii ka deemtullee hin jirti ijoolleen ani baay'ee gadi hin bahu waan ta'eef mijattii fuudhuuf baasii bira gad ba'a viidiyoo lammuu dhaabadhee waraabee hin beekun sodaadha isiniin jedha wallaahi viidiyoo tiktookii gadhiisudha kanneen waraabanii osoo gadhiisanii irra bareeda waan akkanaa kana fooqii gubbaadha kennaa fooqirraan illee osoo waraabee garuu hadiiqaa istaadiyoomii kanneentu jira garuu ani waraabuun natti hin tolu viidiyoo waraabuun natti hin tolu jechuudha akkasii yeroo roobni roobu meeqa keessantu biyya keessa yaadataa dhugaan yoo roobni roobu bakka foolii biyyaa wayitti na dhufa yoo qorri jiru kana ummaan osoo dhufuu baate biyya kanatti osoo mana ta'an ijoollee ala gibbii fa'aa xaraddu akkumatti jiraatan hin beeku yeroo san jechuudha gubbaa dhiisiiti lafti isaanis nama guba subhaanallah akkasuma rabbi nu dandeessiseetuma keessa jiraanne malee biyya alaa jechuun rabbi gubaa isaa qilleensi isaa qallaal naman gubu akkasii yeroo kana qallaalii namatti hin toltu Dubaay yeroo bakki biraalee Saawudiillee qorra jechuu yeroo kana irra caalaan biyyoonni alaa sa'aatii kana qorra osoo namaa taatee qorra kana namarra tursiisee irra bareeda ani isaanii irra qorra isaanii irra filadha uffata godhattee uffata ofitti tuultee jiraatuu hin dandeetta garuu qorra isaanii wayyoo uffata ofirraa baasii darbisi godha dhugaa rabbii isaanii dhufu subhaanallah akka waan aduun nama gad dhiyaattu nama fakkaata dhugaa
Akkasii dagalee waraabee wallee viidiyoo kana jechuun raasaa dhaabadde viidiyoo waraabiin jaaladhu sodaadha. Akka waan namni wayii maannoo waraabdanaan jedhaniin akkaan wayii natti fakkaata. Guyyaa jalqabaatiif waraabee guyyaa tokkos waraabee viidiyoo tolcheen waraabne akkasumas dhiise viidiyoo sani. Garuu sa'a iddoo anin isii fuudhu gabbuu badhaadha makiinaa heddumminaan dhaabataa osoo namnillee makiinaa keessaas na laale jedhee haa sodaadhe. Akkasii isiniin jedhaa laayik sheer sabskiraayib gochuun na jajjabeessaa.